nagaa jirtu viidiyoo gannee tokko argitanii ani midhaan nyaannee guyyaa sadiif uffatan qiyyaarannee beela'een jira namni amma asin mana keessanitti muudii qabatanii yookaan immoo qalladdan yookaan piraankii gootan nama gochuudha jechuudha garuu uummanni isin jala deemsee hordofuu kun yoo akkasitti boochuu dhuguma seetoo kan rifatee kan wanti jedhe jiraachuu danda'a qiyyaadan isin Dubai biyya akkasitti guyyaa sadii jijjiiran guyyaa sadii miti guyyaa tokkotti oomisha jijjiiramuufan immoo yeroo mata tokko fatte viidiyoo hojjetin turre odoon qaban tokko fame anna ajaa'ibu dhugaa rabbi ijoolleen keenya jechuudha kan dhiiraan akka barbaadetti koortanii irraan buutanii wanta barbaadan namni sin dhufa bar qaanii dhabar dubartiin seera qabdi nama ajaa'iba dhugaa waaqayyo amma prank dho kan nama guyyaa nama abdatta taanaan iyyaadin galma ga'u borsitti jijjiirama akka raasiif hin ta'u sin jaalladhaa sin jedhee maqaa masoo siif laatee aantii dhugaa siif ta'ee maaddii si wajjin nyaatee siifan jiraa sin jedhee abdii kuma sit toree gaafat irratti of gattu si waraan akka qore warri bitaaf mirgarraa siif laatan maqaa masoo gaaf tokko si awwaalu qotanii akka gaso uffee jettee gammaddee gaafat aara galfattu coomaan maree sii kenna summiiti du'aaf nyaattu argachuu yoo barbaadde bakka boqonnaa sirri kan lafaaf samii uume waaqayyo dhugaan firri kanas ata'u sana yaanni koo waliigalaa garaas ta'u ija kee namarraa kaasi adaraa rabbi irratti of gati mul'ata keef jiraadhu qaaniidhaan gadi hin deebitu ol ilaalii habdadhu isin kabajaatan jiraadha isin kabajaatan jiraani qira qimboon hudaan alboon minnii muluu narraa dubbataa jirtan isin argaa minnii nan geenye muluun jechuudha isinitti mu ilmoo cilfaawanii ilmoo qurquraa qira qimboo haadha gidir isinitti hima takka takkaan irgit godhe ka anas bakka buune gannis bakka buune aniif ganniin bor walitti araaramna har'a walitti araaramna har'a galgala walitti araaramna aniif ganniin har'a wal yaamnee walitti araaramna isi warri fagaara farsan kun fagaara keessa sattaradha nama takka laayivii na teessisuu hin danda'u bilbila kan kun kan amma itti sinaasaa jiru kun duwitii gochuun irratti hin danda'u bilbila duraalitti waan ta'eef gaafan bilbila kana bitadhee siimii bitadhe laali takka takka nasi argaa jira anatu kuntutti gobaa si accabsa ilmoo shuxaamii ati duraan birrii kuma takka na nyaate caalanii birrii kuma takka na nyaate boonanii birrii kuma lama na nyaate eenyutti fagaara bantee uftee sitti nutti matu suni lafaa hartee fidde leebinnatiif joordanii uftereeti bilbila kee haatu uftee uffata koo uffachuu uftee Dubaay nagaafattee waa'ee uffataa waan an ta'e beektu waan nagoote beektu ilmaan baqabbaquun alatti footoo namaa fayyadamtanii minni hulla hola tijii gaafa tuqxan nooti oromoo amaarri isin dhiiftu gaafa dhani du'e amaarri isin dhiiftu kan hubachaa deema ilmaan qira qimboo isin akka isin barbaadan najjeeftanii reeffa nagalchuu barbaadanii ta'anii harkan kennu gaa nan agartan ammaan booda isinii galee takka lama yaa lammaffaa bilbilaa jettee boca ilmoo hudduu taa'e seenaa fidde seeteera qira qimboo boko bilbilaa jettanii wal saaxiltaniire minni har'a hoonan gadi baasee isinitti mee'an bilbila na laaba digeeti kan hime isii kan laayivii irratti ba'ee dubbate isii kan na qabaa jee waa'ee koo haasa'e isii an bo'uun alatti himaa isinitti himnaan guyyaa guutuu kanallee hoonan bo'aa baale waan hundatti na rakkate beektan moo waan garatti na rakkate beektan moo waan afaanitti na rakkate beektan shigirii koo beektanii ilmoo maagawanii maagaa tiktokii maayimi haala tiktokii fayyadaman hin beekne anduraan beektu sisa'ee amma wallaaltuudha inooruu beektu ilmoo cilfaa haala tiktokii fayyadaman hin beektu ilmoo donkooroo cilfaa har'a banatte kalee banatte qimbii nama tokko balmaayimbeetiif miti kan namni miliyoona tokko nama laalu beekumsa waan qabuuf ilmoo furrii gammeef maalii taate akka tiigiidhan ta'a jetteetti ree rakkatte isiin wanti hunduu nama irraa bareedu qaba bara haasaa nama irraa bareedu qaba waa'een jaalala nama irraa bareedu qaba waa'een qalbii nama irraa bareedu qaba maaga sinitti moo gandummaan natti dhufina ammoo sinitti meetan jira gandummaan natti dhufnaan kiyyaas gandiin jira isinin dhiisu gandummaanis ganda nan qaba bara gandummaa utaate anis ganda nan qaba bara
asirrat bakkuma sanatti dhaabbadha. Warri viidiyoo irratti hojjetaa jirtan kan immoo tuu isinii dhufa. ከዛሬ በኋላ እነዚህን ስህተቶች አስተካክላለሁ። የቀረበኝ ሁላ ወዳጄ እንዳልሆነ ገብቶኛል። ያለኝን እያጠፋው ባዶዬን አልቀርም። የማውቀውን ሁላ አልናገርም። የተነገረኝን ሁላ አላምንም። ለሰዎች ብዬ ከማይመጥነኝ ቦታ አልገኝም። ከልክ ያለፈ ጊዜን ለሰዎች አልሰጥም። በሰዎች ክፋት የሚቀየር ስብዕና ባይኖረኝም ለራሴ ስል ግን ይሄን አደርገዋለሁ። Nageenya isiniif haa baay'atu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenya isiniif haa baay'atu isiniin jecha akkuma jalqaba viidiyoo argitanitti waa'een tigistii fi genni akkuma itti fufetti jira. Akkuma viidiyoo ganama isinii hojjedhe irraa hubattanitti tigistii fi genni nama araaramuu danda'u. Kanaafuu waan baay'ee hin haasa'inaa isiniin jedheetan ture. Kanaaf tigistii fi genniin araaramuu danda'u. Namoonni garuu jechuudha ganamallee viidiyoo hojjedheetan ture. Namoonni isaan sababa godhachuudhaan ajandaa godhachuudhaan gennii fi tigistii Oromoodha. Oromoo hunduu isaan jaalataa ija takkaan laalanii miidiyaa kana irratti jechuudha ijoolleen Oromoo ciccimoon nuti qabnu isaan lamaan kana genniidha tigistii. Genniin fakkeenyaaf ani gennii fi tigistii wal qixan jaaladha. Genniin jechuudha yeroo baay'ee ijoollee miidhaan adda addaa irra ga'e daftee kan furmaata geessitu imimmaan ishee wajjin lolaastee kan baay'ee wajjin dhiphachaa turte hin beekne hundi keenyayyuu. Akkasumas tigistii tapha kominii adda addaatiin wantoota adda addaatiin miidiyaa kana irratti fataa kan godhaa jirtuudha hin beektanii. Kanaafuu isaan bor ganama araaramuu danda'an bor galgala kana araaramuu danda'anii waaqayyo gooftaan immoo hiriyummaa isaanii duraanii isaaniif haa deebisu isaan araarsu. Nu jibbeensa namaa hin jaalannu jaalala namaa jaalanna waan ta'eef kana kadhannaa godhaa fi waaqayyoon isaan jedhuudha hamtuu balleessee jaalala isaanii walitti haa deebisu jenna. Egaa namoonni tokko tokko moojitu jechuudha isaan ajandaa godhachuudhaan warroonni gandaan natti deemtan of eeggannoo isinii kennitee jirti. Viidiyoo jalqaba irratti argitan irratti jechuudha tigistii of eeggannoo isinii kennitee jirti. Kanaafuu jechuudha tigistii irraa gadi bu'aadha. Miskiina nama mana madaamii keessa mataa ofii gadi qabatee hojjetudha. Akka ijoollee biraa igaazaan beektu yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen tigistii nuti kan biratti arginu gammeedha. Yeroo tokko tokko malee yeroo hunda hojii ofiitirra buruushii ofii qabattee ganama malawwalaa manaa qabattee viidiyoo kan hojjechaa turte wantoota adda addaatiin nu kofalchiisaa jirtuudha nu bashannansiisaa jirtuudha. Kanaaf immoo jechuudha ati jechuudha namni har'a gannii yookaan tiijii ajandaa godhattee isaan nama tokko fuutee gadi garagalchitee mana banattee irratti haasoftu hanga isaanii hin geessu jechuudha. Nama tokko irratti namni inni dogongoraan eenyumtu wal lolaa hin araarama. Kanaafuu immoo nuti warri jalaa warri koomentii warri ajandaa nama godhannee wanta namni namaan hin qabne amma fakkeenyaaf tigistii gadi baatee bilbila tuna jalaa bade hin jenne garuu tigistii rakkoon cimaan illee yaa jiraatu malee tigistii gadi baatee akkas nagootee hin jenne. Kanaafuu jechuudha yeroo viidiyoo hojjennu yeroo mana keenya banannee liivirra gallu wanta ajandaa godhannu adda baasnee beekuu qabna jedha ani akka nama tokkootitti. Maaliif gaarii miti ganneen illee mirgi ishee eegamuu qaba. Tigistii illee mirgi ishee eegamuu qaba. Isaan kana moojitu Oromoon jechuudha jabaatee walitti fidee waan salphaadhaa bara. Jabaatee walitti fidee walitti araarsee hiriyummaan isaanii akka duritti deebisuu qabna malee ajandaa godhannee ajandaa babal'isuudhaaf karaa adda addaatiin maybe takka gara jaalala gammeetiin bilbilaan akkasitti jechuudha ajandaa garagaraa finnee dubbii baay'isuun gaarii miti. Odoo dubbiin asumarratti kan salphatee isaan jechuudha namoonni hedduutu jira namoonni isaanitti dhiyaatan haala mijeeffatanii akka isaan araaraman odoo taasise baay'ee gaarii
akka kiyyatti jechuudha. Kanaaf immoo waaqayyo araara isaanii kaabuusu hiriyummaan isaanii akka duritti akka deebi'u waaqayyo irraa abdii qabna. Nu jaalala namaa jaalanna. Waaqayyoon nageenya isaan jidduutti haa taasisu. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Yaada fi qeeqa qabdan koomentii jalatti naaf beeksisaadha. Isinan jaaladha, isinan kabaja, nagaan naa tura.